akkamiin sammuu namaa dubbisuu dandeenya? Mee yaadi nama tokko waliin haasaa jirtu garuu inni dubbachaa osoo hin taane sochii qaamaa isaa qofaan waan sammuu isaa keessa jiru sitti himu. Inni si amanaa jira moo si sobaa jira? Xiinsammuun yookiin saayikooloojiin falfala miti. Inni saayinsii sammuu keenyaati. Har'a mil'uu addunyaa irratti iccitiiwwan xiinsammuu 5 kanneen sammuu namootaa ittiin dubbisuu fi dhiibbaa irratti uumuu dandeenyu irratti mari'anna. Kanneen keessaa inni xumuraa immoo baay'ee si ajaa'ibsiisa. Iccitii qoffaa. The power of eye contact. Yookiin ija keessa ilaalu. Nama tokko gaaffii gaafattee yoo deebii gaasiif hin kennin callisii ija isaa keessa ilaali. Namni sun yeroo kanatti waan tokko akka hir'isee itti dhaga'ama. Callisii kee fi iji kee akka inni odeeffannoo dabalataa siif kennu yookiin dhugaa jiru sitti himu isa dirqisiisa. Xiinsammuu keessatti calliinsi deebii hunda caalu waan ta'eef. Iccitii lammaffaan ammoo mallattoo yookiin sochii isaa hordofi. Nama haaraa tokko akka inni battalatti si jaallatu gochuu barbaaddaa? Mallattoo fayyadami. Inni yoo harka isaa walitti qabee ati suuta jedhi harka kee walitti qabi. Inni yoo xiqqoo gara fuulduraatti siqee ati suuta jedhi akkasuma godhi. Kun dhoksaatti sammuu isaa keessatti namni kun akka kooti yaada jedhu uumu. Namni hundi nama isa fakkaatu ni jaallata. Iccitii sadaffaa Zeigarnik Effect yookiin waan hin xumuramne. Fiilmiiwwan yookiin diraamaawwan maaliif bakka baay'ee nama hawwatutti dhaabbatu? Kun Zeigarnik Effect jedhama. Sammuun keenya waan xumurame caalaa waan hin xumuramne garmalee yaadata. Yoo barachaa jirtu yookiin yoo hojii hojjechaa jirtu gidduutti yoo dhaabde sammuun kee odeeffannoo sana gadi fageenyaan seevii godha. Sammuun kee waa xumuruu waan barbaaduuf odeeffannoo sana dammaqinaan qabata. Iccitii afuraffaa The Sweetest Sound. Namni tokko jireenya isaa keessatti sagalee inni hunda caalaa jaallatu maal sitti fakkaata? Maqaa isaadha. Nama tokko waliin yeroo haasoftu maqaa isaa deddeebisii waami. Fakkeenyaaf abaluu yaada kee kana baay'een jaalladhee fi kan kana fakkaatan yoo jetteen kun namni sun akka inni kabajamaa ta'e akka itti dhaga'amu godha. Namni kabajame immoo fedhii kee raawwachuuf yeroo hundumaayyuu qophaa'aadha. Iccitii shanaffaan immoo Ben Franklin Effect jedhama. Wanti kun baay'ee nama dhibu. Nama si jibbu tokko akka inni si jaallatu gochuuf gargaarsa xiqqoo isa gaafadhu. Fakkeenyaaf mee qalama kee naaf ergisi yookiin mee karaa kana natti agarsiisi jedhiin. Sammuu isaa keessatti akkas jedhee yaada. Ani maaliifan nama kana gargaaraa jira? Tarii nan jaalladha ta'a. Kun cognitive dissonance jedhama. Sammuu keenya gocha keenyaa fi ilaalcha keenya walitti fiduuf ilaalcha jibbaa sana gara jaalalaatti jijjiira. Iccitiiwwan xiinsammuu kanneen keessaa isa kamtu hunda caalaa si dhibe? Ati yoo sammuu namootaa dubbisuuf maal akkamii fayyadamta? Yaada kee koomentii irratti naaf barreessi. Viidiyoo kana yoo jaallatte ta'ee laayikii godhii akkasumas immoo namoota jaallattuuf sheerii godhii. Xiinsammuu kee caalatti qaruudhaaf mil'uu addunyaa sabskiraayib gochuu hin dagatiin. Viidiyoo itti aanuun amma deebinee wal arginutti nagaa.